Tokkummaa dhabuun gartuulee siyaasa Oromoo diinaa gamaa gamasiis uummata Oromoo irratti akka roorrisu taasisaa jira jedhan hawaasni yaada isaanii kennan. Bulchiinsa yeroo Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan buqqaatonni qe'ee isaaniitti duraanitti akka deebi'aniifis marii bakka bu'oota gamtaa mootummootaa waliinis gaafateetti jira. Naannawa manneen barnootaa konkolaataa dhaabuun ni adabsiisa jedhe. Oduu biyya alaatiin wixineen Awurooppaa waraana dhaabuuf tokkollee hin argine jedhe Zeleniksiin. Wayitii ministeera raayyaa ittisa biyya Ameerikaa daawwannaa taasisaa jiranitti Kooriyaan kaabaa rokkeettii dhukaasuun himameera. Hashama harka fuunee akka molta hordoftaa fi daawwattoota qaroo miidiyaarraa oduu galgala kanaaf qindeeffannee isinitti himaa kan hangamaa isinitti himee hangafoota oduutii amma gara baleen oduu keenya isin dabarsa. Tokkummaa dhabuun gartuulee siyaasa Oromoo diinaa gamaa gamasiis uummata Oromoo irratti akka roorrisu taasisaa jira jedhan kutaalee hawaasa Oromoo garaagaraa irraa namoonni yaada kennan. Kutaalee hawaasaa yaada isaanii kennan sabni guddaan kun wal dhabdee fi wal diddaa gartuulee siyaasaa Oromoo irratti aarsaa guddaa kaffalaa jira jechuunis ibsaniiru. Sabni guddaan kun humna siyaasaa tokkoomeen otoo qabaatee daangaa isaa sarbamuu qe'ee isaa manca'uu miti humni ol jedhee isaan ilaalu hin jiru jechuunis ibseera. Waan qe'een Oromoo keessatti deemaa jiru ilaaleen humni garaagaraa itti bobba'an qe'ee Oromoo mancaasaa akka jiran eeruudhaan aggaamiin saba kanatti aggaamamaa jiru aggaamii naannawaa daangaa qofa akka hin taanes himaniiti jiru. Gamaa gamasii duulli jiru akeekaa uummata Oromoo cabsuu akka qabu namuu hubachuu qaba jechuudhaanis dhaamaniiru. Balaa kana amma caalutti uummata kanatti as deemaa jira kan jedhan immoo namoonni yaada kennan kun balaa as deemaa jiru kan immoo balbala banaa jiru argatee siyaasa Oromoo ilaalee fi ilaameedhaan rakkoo isaanii furachuu akka qabanis ibsaniiru. Mootummaan nuti ilmaan abbaa gadaa ofiin jedhu kun gartuulee siyaasaa Oromoo ofirraa qabu caalaa ofitti qabee gaaddisaa tokko jalatti walitti ta'ee mari'achuu akka qabu eeruudhaan rakkoo isaa fi gartuulee siyaasaa Oromoo biroo gidduu jiruufis furuuf mootummaan itti gaafatamummaa guddaa fudhachaa jiraachuus ibsaniiru. Aangoo fi ofii tikfachuuf qofa hunda ofirraa facaasuun balaa guddaa mootummaa irratti akka uumus himaniiti jiru. Kanaafis immoo aggaamiin humnoota garaagaraa gama kaabaa gamtaan tolfatanii gochaa jiran agarsiiftuu akka ta'e himaniiru. Gartuuleen siyaasa Oromoo mootummaa mormaas rakkoo mooraa siyaasaa Oromoo mudatu furuufis gahee gama isaaniitti kutannoo akka qaban isaanis yaada kana dubbataniiru. Gamtaan humnoota kaabaa waliin tolfachuuf caalaa rakkoo mooraa siyaasaa Oromoo keessatti jiru furuufis uummata Oromoo furmaata waaraa fidaa jira jechuunis ibsaniiru. Humnoonni kaabaa bilisummaa uummata Oromootiif fiduufis dameen hin jiru kan jedhan immoo warri yaada kana kennan akka jedhanitti qabsoo warra kaanii waggoota 150 sirna moofaa durii fi waggoota 27 sirna olaantummaa adda bilisummaa uummata Tigraay arginee jira jechuunis ibsaniiru. Humnoonni kaabaa akeekaa qe'ee Oromoo irratti olaantummaa goonfatan qabeenya Oromoo saamaa uummata Oromoo cunqursaa qabatanis akka socho'an namuu waan beekuuf akka ta'e dubbatanitti jiru. Bulchiinsa yeroo Tigraay akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan buqqaatonni qe'ee isaanii duraanitti akka deebi'aniifis mariin bakka bu'ummaa gamtaa mootummootaa waliin irratti gaafatameera. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa furmaanni waraanaa rakkoo hawaasaa buqqaatota Tigraay keessatti jiraniifis akkaataa waliigaltee Piriitooriyaan namoota buqqaan kunneenis gara qe'ee isaaniitti akka deebi'anis himanitti jiru. Amaanu'eel har'aa wayitaa Kiyoolii Oonentii daayireektara gamtaa mootummootaa isaanii biroo qindeessaa garaagaraa namooma Afrikaa waliin ta'uudhaan marii gaggeessan haasawaa taasisanii dhimma buqqaatota kanas kaasanitti jiru. Akka odeessi bulchiinsa yeroo Tigraay agarsiisutti itti aanaan pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Amaanu'eel Asaffaa mareentuuta gaggeessitoota gamtaa mootummootaa waliin taasisan irratti dhimma Tigraay ilaalchisee mata dureewwan garaagaraa irratti mari'ataniiti jiru. Kana keessa immoo dhimma buqqaatotaa fi ijjannoo bulchiinsa yeroo Tigraayifis furmaata waaraa buqqaatota kanaafis qabu akka eegamus ibsameera. Obbo Amaanu'eel dubbii isaanii keessatti maatiiwwan buqqaan kabajaan qe'ee isaaniitti deebisuufis kuni hojiirra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaan barbaachisaa jedhaniiru. Buqqaatonni kunis immoo nagaan qe'ee isaaniitti deebi'uudhaafis immoo hidhattoonni lixaa Tigraay keessa socho'an bahuu qabanii bulchiinsawwan seera malees ta'an hundaan diigamuu qaba. Buqqaatonni bifa haarawaan qubatanii bahuu qabu jechuudhaanis ibsameera. Dabalaanis mootummaan federaalaa otoo bulchiinsa hin hirmaachisin buqqaatota kunneen jaarmiyaalee idil addunyaa kan waliin ta'uudhaan karaa nagaa fi mirkanaa'aa ta'een deebisuufis akka jiru
jiru hojiirra jiraachuus ibsaniiti jiru. Akka obbo Amaanu'el jedhanitti bakka bu'aan jaarmiyaa mootummoota tarkaanfiiwwan dhimmoota siyaasaa booressuu kan hawaasa naannoo rakkoo keessa buusuu irratti hirmaachuu waadaa seenaniiti jiru. Sun immoo gamtaa mootummoota furmaata isaan keessa buufata buqqaatota daawwachuu haala buqqaatonni keessa jiran kan ilaaluu fi buqqaatonnii fi dhaabbileen garagaras namooma buqqaatota kanaafis tajaajila kan waliinis maree geggeessaa jiraachuus himanitti jiru. Naannoo manneen barnootaa konkolaataa dhaabuun akka nama adabsiisu himame. Magaalaa Finfinnee keessatti naannoo manneen barnootaa konkolaataa dhaabuun adabbii maallaqaa akka adabsiisu bulchiinsi magaalattii abbaan taayitaa hooggansa tiraafikaa beeksiseera. Abbaan taayitichaa daayirektaraa fi bulchiinsa to'annoo tiraafikaa obbo Ayyaloo Ittasaa maatiin ijoollee isaanii konkolaataa mana barnootaa fiduu naannoo manneen barnootaa irraa konkolaataa dhaabuu akka dhorgaman ibsaniiru. Kun immoo hacuuccii tiraafikaa akka uumuufis murtee hundaa caalu ta'us ibsameera. Dabalataanis konkolaataan biraa irraan dhaabuufis namoota dhuunfaa karaa cufanii dhaabbatan irrattis akkaataa balleessaa isaaniitiin ni adabamus jedhaniiru. Waan kana ta'eefis naannawa manneen barnootaa konkolaataa keessaan dhaabuu irraa of qusachuun sochii tiraafikaa akka hin dhiphiifne gochuun qabu jechuudhaanis dhaamanitti jiru. Hidhattoonni duraanii 20 ol kurmaana tokko keessatti hawaasatti makamu Koomishiniin Haaromsaa Biyyoolessaa ibse. Koomishiniin Haaromsaa Biyyoolessaa Itoophiyaa kurmaana jalqaba bara baajataa 2018tti hidhattoota duraanii 20 ol gara hawaasa Tigraayii Amaaraa deebuu isaanii beeksisetti jira. Koomishiniin Koomishinara Haaromsaa Biyyoolessaa Tamasgeen Xilawun gama raawwii hojii hawaasaatti geggeeffame lakkoofsa kana ibsu yoo ta'u immoo bu'aan argame sagantaa biyyoolessaa hidhattoota duraanii hidhannoo hiikkachiisuufis deebisanii ijaaruu keessatti guddaa agarsiise jechuunis ibsanitti jiru. Namoota deebi'an kanamoo hundaa hordofuudhaan qorannoo bu'uuraa geggeeffamu tarkaanfii itti aanuu barbaachisaadha jechuun ibsan. Kunis immoo sadaasa bara darbee irraa eegalee hidhattoonni duraanii nagaan deebi'anii 80 ol deebuu isaanii hordofee akka ta'e ibsu koomishinichi ni mul'isa. Qooda fudhattoonni hundaa akka tumsa dhuma ijaaramanii itti fufanis qabu uumuudhaan naannolee fi hawaasa irratti tattaaffii waloon akka barbaadamus dubbataniiru. Bu'aawwan akkanaa jiraatus qormaanni isaan mudachuus beeksisaniiru. Qondaaltonni akka gabaasanitti rakkoon to'annoo alaa ta'e lakkoofsa waliigala hidhattoota duraanii leenjii deebisanii dhaabuu argachuu danda'an dagaagsuufis himaniiti jiru. Haa ta'u malee bu'aan kurmaanaan argamu bu'aa cimaa haalawwan walxaxaa kan keessa jirus ibsaniiti jiru. Kurmaanni milkaa'aa kan ta'e mijeessaa waan kominikeeshinii deeggarsa baajataa addaa mootummaa fi federaalaa irratti argateef jechuudhaan hubachisaniiru. Haa ta'u malee sagantaan qabeenyaa guddaa fi qindoominaan cimaa akka barbaadu cimsee kan ibse yoo ta'u immoo kurmaanni itti aanu keessatti qabeenya socho'uu fi hirmaannaa hawaasaa irratti cimee xiyyeeffatee akka qabus eereeti jira. Gamni kun immoo hooggansa sadarkaa olaanaa fi bakka bu'oota waajjira damee naannoo Amaaraa, Tigraayii fi Oromoo irratti yoo jiraatu dhuunfaan keessatti hordofee cimsuu deebisanii ijaaruu deeggaruufis tattaaffiin ijaarsa dandeettii irratti kan xiyyeeffate ta'us ibsameera. Egaa hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun biyya keessaa kana fakkaata amma oduu bargamaa isinitti hima. Wixineen Awurooppaa waraana dhaabuu tokkollee argine hin jiru jedhe Zeleniksiin. Pireezidaantii Yuukireen Vilaadiimiir Zeleniksii wixinee Awurooppaa waraana dhaabuu tokkollee hin argine jechuudhaan Raashiyaa dhabamsiisuufis sochiin taasifamaa jiru gahaa akka hin taane akeekeera. Pireezidaantiin Ameerikaa Tiraampii aangoota Awurooppaa Puutiin amansiisee gara mariitti fiduu akka hin dandeenyes ibsaniiti jiru. Marii waaraa kanaan dhabsiisa jedhamee abdatamee ture baatii 2 dura Tiraampii fi Puutiin jidduutti Aleksaan keessatti adeemsifamaa kan ture yoo ta'u immoo beellama lammaffaan qabatamee garuu osoo hin milkaa'in hafeera. Marii Hangaaritti Budaapestitti pireezidaantii lamaan jidduutti adeemsifame jedhamee eegamaa jirus akkuma rarra'etti hafee jira jedhameera. Ameerikaa irra deddeebiidhaan meeshaa waraanaa ammayyaa akka misaa'elaa furguggifata Yuukireen fi kennamuu ga'umsa ofii irraa ittisuufis ishee akka jabeessitu ibsaa turtu qabatamaan mul'isuu irratti argamti. Ammallee torban dhufuu keessa mariin aangoota biyyoota lamaanii jidduutti haala itti diroonii Yuukireen keessatti oomishuu danda'u irratti akka mari'atamus ni eegama. Yuukireen dhiyeessii boba'aa ishee guuttachuufis doolaara biliyoona 2 keessaa ammatti doolaara biliyoona 750 akka eegdu Zeleniksiin kan ibsan yoo ta'u immoo gargaarsa Awurooppaa irraa argameen yuuroo miliyoona
1:27 bana akka eegamu ibsuun Andolaan gabaasetti jira. Adeemsa dhukaasaa dhabamsiisuu nagaa Yukuree deebisuufis milkaa'aa ta'e dhabamuufis irratti qisaasamaan diinagdee fi dararamaan lammiilee saaxiluufis akka ta'e itti fufuun ibsameera. Wayitee ministeerri raayyaa ittisa biyya Ameerikaa daawwannaa taasisaa jiranitti Kooriyaan kaabaa rokkeettii dhukaasuun himame. Wayitee ministeeronni raayyaa ittisa biyya Ameerikaa Kooriyaa kaabaa naannawa daangaa Kooriyaa lamaanitti daawwannaa taasisaa jiranitti Kooriyaan kaabaa rokkeettiiwwan dhukaasuun gabaafameeti jira. Kooriyaan kaabaa tibbana gara rokkeettiiwwan 10 furguggisuun waraana Kooriyaa kibbaa beekseeti jira. Kutaa lixa garba Paasifikitti rokkeettiiwwan kanneen kan dhukaafame yoo ta'u immoo hamma miidhaa qaqqabsiisee qulqullaa'aa jiraachuu ministeerri raayyaa ittisa biyya biyyoota lamaanii beekseera. Ministeerri raayyaa ittisa Ameerikaa Piitiin hangati gita isaanii Kooriyaa kibbaa ahunjuhiniin naannawa sochii waraana bilisaa ta'an osoo hin daawwatin sa'a tokko dura rokkeettiiwwan kunneen furguggifamu ibsameera. Bifuma wal fakkaatuun Kooriyaa kaabaa guyyoota muraasa dura wayita pirezidaantiin Kooriyaa kibbaa Liijii fi Mangii gita isaanii Chaayinaa Shinjiiping waliin walgahii tumsa dinagdee Eeshiyaa fi Paasifik geggeessaa jiran madfii dhukaafame jechuun raayyaan ittisa biyyaa Kooriyaa kibbaa himeeti jira. Egaa hordoftoota fi daawwattoota Qaroo Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qindeeffannee kana fakkaata hanga ammaa waan nu daawwattanii nu hordoftaniif galata qabdan isiniin jecha miidiyaa keenya like, subscribe, comment nuuf godhaa isiniin jenna galgala gaarii qabadha.